waaqayyoodha waaqayyoo galannaa ta'u waaqa isaa raajii Luuqaaseef lafa kana kan nuuf qopheesse mee takka ililleedhaan waaqayyoon galateeffatu. Haleluuyaa. Ulfaatu Yesuus. Galanni isaaf haa ta'u. Ani halkan abjuu keessa abjoodheetanii na herba keessaa gaafan ka'u abjuutti baay'ee hamaadha. Ka'ees galatee kadhachuu nan dadhabee biraa sifachuu nan dadhabee ganama yeroon ka'u na dhukkuba ture. Kan na dhukkubus gadameessa na dhukkuba ture ganama yeroon ka'u. Bakka nannee naasu guddaadhaan hin qabamne. Kana booda mana kiimaanis hin godhee na sodaadhee bakka na dadhabsiise yeroon taa'ullee dadhabeetanii kana booda yeroo mana fincaanii dhaqu fincaa'uuf na sodaadhe na guba waan ta'eef. Amma guyyaan guyyoom naagaa ani kan hin dhaqu waldaa wangeelii lakkoofsa tokkooti. Anatti sagantaa waan jiruu fi sagantaa sana guyyaan guyyoom yoom dhiyeenaa bari'ee wal jijjiiroo dadhabbee guyyaan har'aa kun naagaadhe kan torbee har'aati kanan dhufee achi taa'e lafuma namma taa'e kanan taa'a. Kana booda raajiin kan wangeela lallabisa akkuma kana raajiidha. Raajiin kan isaan lallabanii waa'ee dubartittii seerbooboo gaafa sanbataa gooftaa Yesuus fayyise kan isaan lallaban. Lakkaanis yeroo sana fayyinaaf taa'inatti dhaga'amu jalqabeera yeroo sana jechuudha. Adaraa keessan wangeelli hidhaa mara hiika wangeelli waan joodhaan marraa cabsa wangeelli boosaa miti. Mi'a takka wangeela kanaaf illee ani oduu raajiin wangeela kana lallabanii bakka humni ta'e tokko naaf dhufeera achiin ta'a bakkuma sanaa yeroo masaa wangeela kana lallaban deebi'ees immoo otuma isaan kadhatanii fayyinni koos natti dhaga'ameera bakka nan fayya jedhanii mana hakiimaas hin naqu nan fayyan jedhe maal ree namni tiraanspoortii hedduu baasee gara biyya keenyaa deema ture Wallaggatti jechuudha. Garuu innis immoo deemanii fayyuuni sirrii miti jechuu koo miti sirriidhuma innis garuu asis waaqayyo jira iddoo kana waaqayyo iddoo fayyinaa nuuf kenneera. Kanaaf jecha oduu isaan wangeela lallabanii narraa dhabamaanatti dhufe kana booda nan galateeffadhachuma taa'e akka turanii raataniitu warri dhukkubsattan kottaa achi as baasni kadhatan jedhan. Kan nuyi wajjiniin dhumnee nama 5 taane tarree kana namnee jirra. Eessatti sin dhukkubas nuuni jenne raajiin akkasumatti yanaanis na qabanii asiini handhuuruma kooroo na qabanii raatanis naafis hin kadhanne bilisa galataaf kottu naan jedhani. Kanuma qofa naan jedhani dhaqeen taa'ee jechuudha. Amma kana booddee nan galeetanii kana jechuudha. Torbee har'aati kuni har'a garuu galataaf kottu naan galataaf fuula waaqayyoo kana dura dhufee dhaabadheera naaf galateeffadha. Bilisa ba'ee jiraammoo. Torbee har'aa dhufe. Torbee har'aati kan hin dhufe. Har'a immoo galataan dhufanii meetti dabala galateeffadhaa. Maal hojjetu? Barsiistuun. Gooftaa sin kadhaa nama kanaaf adda kenne. Ameen. Siiboo kenne. Ameen. Guddinni ulfinaa guddinni ajaa'ibaa nama kanaaf haa dhufu. Ameen. Sadarkaan ishee haa guddatu. Ameen. Ija diinota ishee fuulduratti gadi bu'aan adeemin. Ameen. Ol ba'aa haa deemin. Ameen. Waan ittiin mana kee keessatti gooftaa galateeffattu waan dabalee sii laata. Ameen. Galanni kee adda hin citu. Ameen. Afurri dhokatee mul'atee halkan guyyaa siif kan mul'ise biraa hin hafa. Ameen. Ulfinni itti fufa. Ameen. Hojiin itti fufa. Ameen. Guddinni itti fufa. Ameen. Bissii galataa baata. Ameen. Gaa'inaan hin eebbifamu. Ameen. Jireenyaan hin eebbifamu. Ameen. Hojiin hin eebbifamu. Ameen. Sirrattaa ta'u Yesuus. Ameen. Galateeffannaa fi fidee.